Tiraamp rukuttaa madaalaa yeroo jirutti Iraan deebii hamaa kennuuf dhaadatte. Dippiloomaasii funyoodhaaf fannifameera. Wallabdeen Iraan fi Ameerikaa gidduu jiru sadarkaa murteessaa irra gaheera. Jechoonni caalaatti billaa qarachuun sochii waraanaa sadarkaa dhumaarra gahuun bakki araarritti gaggeeffamu sa'aatiin dhiphachaa dhufeera. Iraan irraa akeekkachiisni kenname ifaa fi kan hin dogoggorre ture. Haleellaan Ameerikaa kamiyyuu kan daangeffamellee akka gocha weerara ifa ta'etti ilaalama jechuun deebiin kennamu baay'ee hamaa ta'uu qondaalonni Iraan irra deebiin akeekkachiisaniiru. Ibsi kun kan kenname erga pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp marii niwukilaraa yoo kufe tarkaanfii waraanaa irratti xiyyeeffachuu yaada mallattoo agarsiisanii booda. Akka qondaalonni Waashingten jedhanitti filannoowwan gamaagamamaa jiran haleellaa sirrii dhaabbilee eegdota warraaqsaa Iraan irratti raawwachuurraa kaasee aga haleellaa iddoowwan niwukilaraa fi misaayila baalaastikii irratti raawwatamuutti kan jiran ta'uu ibsaniiru. Qabeenyi waraanaa duraanuu gara daangaa Iraanitti kan ce'e yoo ta'u, kunis hamma balaa kanaa cimseera. Iraan osoo shakkiin deebii cimaa kennite. Ministeerri dhimma alaa Iraan haleellaan daangeffamellee sarara diimaa akka qaxxaamuru labseera. Seera idil addunyaa jalatti Iraan mirga ofirraa ittisuu uumamaan qabdu akka fayyadamtu qondaalonni cimsanii dubbataniiru. Ergaan kun akka mul'isutti haleellaan kamiyyuu haaloo ba'uu fida. Kanuma waliin Iraan marii kallattiin Oomaan jiddu galeessa godhachuu Siwiizerlaanditti deebi'ee eegaluuf beellamame dura wixinee yaada giddu galeessaaf dhiyaate qopheessaa akka jiru dubbatte. Dippiloomaasiin ammallee lubbuun jiraatus baay'ee dadhabaa ta'uun himameera. Ejjennoo Waashingten ammallee cimaa ta'eera. Mariisistoonni Ameerikaa badhaadhina zeeroof yoo dhiiban Iraan dandeettii boba'aa niwukilaraa oomishuuf qabdu akka dhiiftu gaafachaa jiru. Qondaalonni USA sadarkaan badhaadhina yuuraaneemii Iraan dhibbeentaa 60 akka ga'e himuun dandeettii sadarkaa meeshaa waraanaatti badhaadhinaaf dhiyaate jechuun falmu. Iraan sagantaa niwukilaraa ishee akka siivilii ta'e cimsitee dubbatti. Warri dhiyaa kana amanuu diduun qaawwi kun onnee muddama hamaa ta'e hafe. Tiraamp Iraan gara waliigalteetti akka ceetuuf foddaa gabaabaa akka kennan himameera. Gorsitoonni akka jedhanitti marii yoo milkoofne dhuma ji'a kanaatti tarkaanfii bal'aa fudhatamuu danda'a. Qondaalonni USA tokko sodaa qaban yoo ibsan humni qilleensaa qofti kaayyoo waraanaa bal'aa Waashingten galmaan ga'uu danda'uu fi dhiisuu isaanii dhuunfaan gaafii kaasaniiru. Yeroo ammaatti gareewwan haleellaa doonii fe'umsaa lamaa fi xiyyaaronni dabalataa fageenya Iraan rukutuu danda'utti kan argaman yoo ta'u, kunis qophii bulchiinsi Tiraamp waraanaaf qabu kan hubachiisudha. Kanuma walii walqabatee Awurooppaatti yaaddoon guddachaa dhufe. Gamtaan Awurooppaa of qabuu fi dippiloomaasiin akka haaromfamu gaafate. Hooggantuun imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Kaajaa Kaalaas naannichi waraana biraa dandamachuu akka hin dandeenye akeekkachiisaniiru. Yeroon kun foddaa dippiloomaasii dhiphoo qisaasamuu hin qabne jechuun ibsiteetti. Yeroo ammaatti dhiibbaan Iraan keessa jirus jijjiirameera. Barattoonni yuunivarsiitii mormii farra mootummaa haaromfameen gara mooraatti deebi'aniiru. Rakkoon diinagdee fi qoqqobbii muufannaa gadi fageessaniiru. Hooggansa Iraan qormaata lamatu mudate. Jeequmsa biyya keessaa to'achuu fi dhiibbaa biyya alaa mormuun. Gama biraatiin Israa'el keessatti qondaalonni waraanaa biyyattii waraanni isaanii qophii ta'uu dubbatu. Karoorsitoonni ittisaa gaachana misaayilaa cimsaa jiraachuu himaniiru. Sodaa haleellaan qindoomina qabu ka'uu danda'a jedhu gidduutti Israa'el waan dhufuu danda'uuf of qopheessaa jiraachuu labsite. Waashingteniif ijaarsa waraanaa mul'atu booda duubatti deebi'uun laafina fakkaachuu danda'a. Iraaniif immoo dhiibbaa jalatti harka kennachuun aangoo ishee biyya keessa fi kan biyya alaa miidhuu danda'a. Mariin Siwiizerlaanditti taasifamu carraa caaseeffama isa dhumaa hammeenya kana saffisiisuuf bakka bu'uu mala. Dippiloomaasii yoo fashalaa'e murtoon kutaa koonfiraansii irraa gara dirree waraanaatti ni ce'a. Ammaaf naannichi haala walxaxaa keessa dhaabbatee jira. Marii fi wal dura dhaabbannaa gidduutti waliigaltee fi dhoo'insa madaalawaa gidduutti.